أنت بنا في دبيسا في كايسين انت دونغوري مو دبتو جرتي جاتوني القرآن عربي فما إيكا سبب برانكب كان عربي براقب آية ميكا بانت سيني مي كعربي فا سورة ميكا فاية ميكا آخر بقى آخر فلا نساء سورة النساء آخر دوما اها ايشي تلقى قصة دونغوري ولما قالتي اوكي سيفين باسو بلتي سورة النساء يا آخرة اوكي دبدا قاسين باسو آخر الرافول تقعد بتاني آخر إنه إلى صفحة آخر وقلنا فهمتاني فالي بتوكو ترباتا ميتوكو بنا إيه صفحة إسا آخر تدونجين سجل كباتن تقفى وقلنا سارجودا أفور بتوكو في ترباتا ميتوكو بنيجرا اوكي اسني قد ساقا تاب ولا من ايوا مولتا مي ستي فاتسي قد سا اكنا جدا يا بوتي كتابا amantii keessan keessatti daangaa hin dabrinaa rabbi irrattis dhugaa malee hin haasa'inaa ilmi maryam masiih isaa ergamaa rabbiiti jecha isaa ta'i jedhu kan inni gara maryam darbeedha ruuhii yookiin uumaa lal ruuhii yookiin mallattoo qoodduun ni agarta ruuhii yookiin uumaa isa irraa ta'edha. Rabbii fi ergamtoota isaattis amana. Rabbiin sadii hin jedhinaas. Isarraa dhorgama. Isiniif caalaata. Rabbiin dhugumaan gabbaramaa tokkicha qofa. Inni ilma isaaf ta'u irraa qulqullaa'e. Wantoota samii keessaa fi wantoota dachii keessaa kan isaati. Hirkoodhaafis rabbiin qofti gaadha jedha. Okay, gara ibsa ayataatti si ce'ama. Okay, kanadha. Gara ibsichaatti dhageeffadhu sirriitti. Yaa ergamicha Nasaaraa abbootii Injiiliin amantii keessan keessatti daangaa hin tarinaa. Waa'ee isaa keessatti dhugaa malee rabbi irratti hin dabrinaa. Almasih Isaa ilma Maryam ergamaa rabbii kan inni dhugaan isa ergeedha. Laal jecha ishee kallattii Jibriiliin gara Maryam qabaru sirriitti jecha ishee kallattii Jibriiliin gara Maryam ergeen uume innis ta'i jechi sun ta'i kan jedhudha. Kan jedhu ture achumaan ta'e ruuhiin rabbiin biraa taate Jibriil ajaja rabbiitiin ishee keessatti afuufe. Rabbii fi ergamtoota isaa hundumattuu amana. Gabbaramaan sadii hin jedhina. Jecha kijibaa badduu kana irraa dhorgama. Dhorgamuun keessan addunyaa fi aakiraatti isiniif gaariidha. Rabbiin gabbaramaa tokkicha shariikaa fi ilma irraa qulqullaa'edha. Inni dureessa mootummaa samii kan dachii fi waan jidduu isaan lamaanii jiru kan isaati. Waan samii fi dachii keessa jiruun dhaabbachuudhaaf rabbiin gahaadha jedha. Okay. Anamma bargaa fi nansi gaafadhe ibsas naa gootee jirta miti. Okay. Isaan ergamaa rabbiitii jedha akkuma quraanni dubbataa jiru isinis ergamaa rabbiitii jettan. Inni isaan ergamaa rabbiitii ofiin jedhin ergamaa rabbiiti. Ani ergama rabbiitiin jenne isaan as keessatti ani ergama rabbiitii bakki jedhu hin jiru. Ana mala gaafii koo si dhufaa an kana kanas jedhee gaafiif deebii miti gaafiin inni itti si dhufaa jiru rabbii fi ergamtoota isaatti amanaa jedha. Akkamitti isin iddoo ergamtoota isaatti amanaa jiru kan akkamitti keessaa baastanii kan jedhu gaafii si gaafachaa jira nama gaafii gara biraa isaan maali kas hin jaan jiran. Okay, galatoome. Walumaa galatti rabbii fi ergamtoota isaatti amana ergamtoota isaa maaliif itti namanne isaa maaliif itti namanne jechuu keetimi? Galatoome gaafii gaariidha. Obboleettii ruhii uumaa isaati jedha miti. Ruhii uumaa isaati jedha. Ruhiin lama jirtu tokkuma jira miti. Gaafii na dhageeffadhu kaa gaafii gaafatte mi deebii dhageeffadhu. Nuti ergamtoota rabbii laa nufarriq tokkochi isaallee ergamtoota rabbii ragaa siif hin bana.
ergamtoota rabbii tokkocha Aadam irraa jalqabee hanga Nabi Muhammaditti hunda isaaniitti ni amanna. Namni La Nabi amma dhageeffadhu. Adam ergamaa Dursa miti. dhageeffadhu. Dursa dhageeffadhu. Dhageeffadhu san dura. Ergamtoota rabbii Ciisas, Abrahaamis, Muuses hunduma isaanii ergamtoota rabbii kan rabbiin keenya gara ummata isaaniitti ergee jennee itti amanna. Namni Ciisaan alayhi salaam Isaan ergama. asitti si qaba la obboleessa dhiifama asitti si qaba. Isaan wal qunnamtii haala ooyin fedhaa fi fooniin hin uumamne sananiifatis hin beekna quraannis hin himaa jira. Namoota namarraa dhalatanii walitti hin qabin isa kophatti kaa'e. Argite maaf jennaan ruhii uumaa irraa uumame jedhaa miti isa kophatti kaa'e. Warri kuuwwan fedhaa fooniin uumamanii akkuma kiyyaaf ka'e. Rakkoon qabu meelamee obboleessa kan kokoo himee bichuusi nan gargaaranii. Si gargaaru obboleessu. Itti fufa yoonni si eeyyame. Itti fufa rakkoon qabu. Naaf eeyyame. Tole. Durkiyyaa. Wayi. Amma waati kan eenyuti garuu. Akkam durkiyyaa jechuun nangal akka keenyuti jechuun. Maqaa keetti kan maqaan kee durkiyyaadha miti. Duree kiyyayyee jechuu barbaadeeti. Tole. Maqaan Ammas koo duree keenyuma. Kan gaafiin kee sirriitti si hubadheen jira. Anattis rabbumtiin attis amanaa ergamoota koottis amanaa jedheera waan ta'eef isin ergamoota biraa dhiistanii Yesuusin biraa dhiistanii maaf waaqa qofatti rabbiin qofatti amantanii Allahi qofatti araarta miti.